Biyya badhaatuu fi magariisa dhaloota dhufu dhaalchisuuf hojii sagantaa ashaaraa magariisaan geggeeffamaa jiru irratti dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi jiraattonni magaalaa Finfinnee hundi biqiltuu dhaabuu irratti argamu. Bu'uuruma kanaan hooggantoonni fi hojjettoonni Komishinii Qindeessaa Hirmaannaa Uummataa fi Hojii Tola Ooltummaa magaalaa Finfinnee kubbaaniyyaa Taaf Inerjii waliin ta'uun sagantaa ashaaraa magariisaan bakka misooma qarqara lageeniin misoome paarkii Ginfillee keessa biqiltuu dhaabaniiru. Komishineerri itti aantuu Komishinii Qindeessaa Hirmaannaa Uummataa fi Hojii Tola Ooltummaa magaalaa Finfinnee Komishineer Asiraat Nugusee dhaabbileen garaagaraa fi lammiileen magaalattii hojii tola ooltummaan hojiilee nama irratti xiyyeeffatanii fi misooma magaalattii keessatti akka hirmaataniif hojjechaa jiraachuu himanii kubbaaniyyaa Taaf Inerjii waliinis paarkii Ginfillee keessatti biqiltuuwwan faayidaa garaagaraa qaban dhaabuu ibsaniiru. Taaf Inerjii kubbaaniyyaan nu waliin kan hojjechaa jiranii hojjettoota isaa qabatee har'a ashaaraa magariisa kana dhaabuu keessatti waliin dhaabaati kan jirru. Sagantaan kun akkuma magaalatti hojjetamaa kan jiru ganna kana keessa sagantaawwan akka komishiniitti sagantaa 18 sagantaa tola ooltummaatiin qabanneeti kan hojjechaa jirru. Isa keessaa tokko immoo ashaaraa magariisaadhaan dinagdeedhaan guddachuudhaaf karoorfannee deemaa jirru san faayidaan inni qabu guddaadha. Jireenya namaa keessatti, qilleensa eeguu keessatti, biyyee qabuu keessatti faayidaan inni qabu guddaadha waan ta'eef akkuma biyyaatti waan qabannee ergama qabannee deemaa jirru keessatti tola ooltonniinis ergama isaanii akka bahatan qooda isaanii akka bahatan taasisuudhaaf sagantaa kana qopheessineera. Akka komishinichaatti sagantaa misoomaa garaagaraa milkeessuu keessatti dhaabbileen dhuunfaa akkasumas jiraattonni magaalaa Finfinnee shoora olaanaa qabaachuu kan himan Komishineer Asiraat kanas qindeessuun hojiilee hedduun hojjetamuu kaasanii dhaabbileen dhuunfaa fi jiraattonni magaalaa Finfinnee sagantaawwan hojii tola ooltummaan akka hojjetamaniif qabaman milkeessuu keessatti shoora isaanii akka bahatan waamicha dhiyeessaniiru. Akka gahee isaanii bahatan haala mijeessaati bara jijjiirama darbee keessatti hojii gurguddoo hojjechaati kan turre. Kanaaf akkuma nuti isaarra sagantaa kana qopheessine magaalli lammiidhaan guddata, magaalli lammiidhaan bareedaa deema, magaalli immoo lammiidhaaf hojjetama. Kanaafuu jiraattonni magaalaa dhaabbileen dhuunfaa magaala keessa jiraattan hundi keessan sagantaawwan tola ooltummaadhaan gadi diriirsine kana keessatti akka gahee keessan taphattan gara biraatiin immoo ashaaraa magariisa kana keessatti yeroon keessa jiru ganna kana keessatti akka dhaabdan akka kunuunsitan gahee lammummaa keessan akka bahattan asumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Dhaabbata Taaf Inerjii irraa kan argaman Dr. Fissaa Waasuun yeroo garaagaraatti isheetii fi mootummaan gadi buusu hunda milkeessuu keessatti gahee isaanii irraa eegamu baachaa jiraachuu himaniiru. Hojiin kun mootummaa tokkoof miti. Uummataaf waan ta'eef har'a akka ilaaltutti immoo biqiltuu dhaabne marti biqiltuu nyaataati. Kun gara fuulduraa uummata magaalaa kanaas baay'ee fayyada jennee yaadna. Dhaabbilee garaagara hojii akkana kanarratti mootummaa cinaa hirmaatanii odoo hirmaatan baay'ee gaariidha jedhee abdadha. Sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabaman deddeebi'anii kunuunsaa turuu kan himan namoonni saganticha irratti argamuun biqiltuu dhaaban biqiltuu bara kana dhaabanis faayidaa barbaadamu biraa akka ga'uuf kunuunsa barbaachisu kan taasisan ta'uu dubbataniiru. Kunuunsaa fi zigijuudha kan duras akkuma jenne kun firee godhatee kan ija godhatee illee hin jira. Ammas immoo gara fuulduraatti samma nuti akkuma dhaabnee galuutu hin taane jalaa itti qofforuudhaanii bishaan baasuudhaanii namni keessa seeraan akka keessan seenneeni seeraan aggannee hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti akka wagaatti guddisuu isaa bishaan baasuu eegumsa isaaf ta'u akka daa'ima tokkotti guddisuudhaaf karoorsinee cimsinee itti fufneetu jirra. Biqiltoota nyaataaf oolanii fi sanyiin isaanii filatamaa ta'ee dhaabnee ganama bariidhaan asitti argamne biqiltoota dhaabne kana dhaabnee deemuu osoo bichaan taane kunuunsinee bakkaan galmaan ga'uudhaa fi of amansiifnee dhufnee dhaabneerra jechuudha.